madaadha hin argana yeroo kamu maal taana jechuu fi jechuu qofatta hancufa cuutuu fi hafuura baafachuu qofatta meenuti. Inni biraa yeroo namni tokko du'e riip jenneetuma maxxansuu yeroo piroofaayilii kaa'achuu guyyaa takka lamaaf sheerii godhu suuraa isaa maxxansuu viidiyoo isaa waraabnee maxxanfachuu. Sanirraa kan kaafe harki caalaan namaa naasuu waan kanaa qabaatee osoo hin taane bu'aa irraa argatu fooloo haa ta'u laayikii sabiskiraayibii haa ta'u sheerii kana argachuudhaaf warroota hojjetantu caala. Warroonni waan kana maxxansaniyyuu jechuudha. Nuti dhaloota gadda simatu qofa ta'uu hin qabu. Dhaloota gadda sheerii godhu qofa ta'uu hin qabu. Wattuma namni du'e jiraa namaatillee yaadachuu qabu. Yeroo baay'ee hayyuun keenya gaafa inni du'e waan inni hojjete himama malee gaafa inni jiru waan inni hojjete himan maaliif akka ta'e hin beekan. Nama tokko yoo inni waan gaarii hojjete waan gaarii inni hojjete san hin himan. Gaafa inni dogongoree xiqquma isii waan wahii dogongora saniif hojiin isaa gaariin waggaa 50 dalagallee haa qabu. Dhaloota akkanaa kana miti. Dhaloota waan inni waggaa 50 hojjete badii guyyaa takkaatiin nama haquudha jechuudha. Kanaaf finis Oromoo bakka jirtanii akka jirtaniin uummata keenyaaf sagalee haa taanu abbootiin amantaallee waa'ee uummata keenyaa gadi bahanii dubbachuu qaban. Haa du'an ebelu haa ajjeesu miti. Du'aatiin uummata keenya kanarraa haa dhaabatu lolli biyya keenya keessaa akka dhaabbatu akka bahu lolli akkanaa kun akka dhaabatee mariidhaan furamu jedhanii irratti haa dubbatanii abbootii amantaa irratti illee dhiibbaa gochuu qabu. Inni biraa abbootii amantaa keessattuu amantii qeequuf osoo hin taane dhugaa jirtu irraan dhaabatee dubbadha barbaadatti. Yeroo uummanni Wallaggaa dhumataa ture san yeroo uummanni Wallaggaa beelahee karaa daandii gubbaa irratti deemaa turan san buqqaanii manni irratti gubatee buqqaanii socho'aa turan san namni laayivii tiiktook irratti seenee mallaqa guuraa ture uummata keenyaaf abbootii amantii musliimaati yookaan abbootii barsiisota amantii musliimaati. Ka kiristaana nama tokko agarra, ka waaqeffata nama tokko agarra, ka pirootestaantii illee nama tokko agarra. Nama uummata keenya saniif gargaarsa gaafata. Eessa jirtan isin abbootiin amantaa? Kan du'aa jiru bara geggeessa amantii kan du'aa jiru kan ajjeefamaa jiru barattoota keessanii bara. Eessadha isin? Hin dubbatanii abbootiin amantii kiristaanaa fi waaqeffataallee haa ta'u pirootestaantii maaliif hin dubbanne waan kanarra waa'ee uummata kanaa maan dubbanne? Beela uummata kanaatiif iyya bahaa jettanii waamicha gootan dhumaatii uummata kanaatiif sagalee ta'aa jettanii waamicha gootan hanga yoomitti isin jallisan? Anaaf gaafii guddaadha. Kan mootu akkasuma abbootiin amantaa musliimallee hinam nama rakkate qofa gargaaruu osoo hin taane mallaqa qofaan gargaaruu osoo hin taane du'aayii kadhachuu fi itti qabanii guyyaa itti qabanii akka namni wal gahee jedhutti du'aayii kadhachuu fi sagalee ta'uu fi kan biyya keessa jiru kan dhageettii qabu sagalee ta'uu fi uummata kanarraa akka lolli kun dhaabbatu uummata kanarraa dhumaatiin akka dhaabbatu uummata kanarraa hiraarriin akka dhaabbatu boo'ichi akka dhaabbatu uummata keenyarraa adda durummaadha waan kanarratti dubbachuu qaban adda durummaa waan kanarratti hojjechuu qaban. Kana ta'uu baate taana barsiisanii dhabuun maalii qaba? Deeyaniitiin yookaan ilma argatanii dhabuun maalii qaba? Akkam taanetti dhabu. Rabbiin hunda caalaa biyya keenyaaf Rabbiin nagaa haa buusu. Oromiyaa nagaa nuuf haa godhu. Uummata keenya gahee jedhee Rabbummaan nurraa haa dhaabu. Osoo bilisoomna ta'e har'aa miti qabaata bilisoomna. Akkuma jalqaba isin kaase dhiigni jigu lubbuun baduun nama bilisoomsa osoo ta'e uummata Wallaggaa fi Oromiyaa guutuu bilisoomsa. Osoo lubbuu baduun dhiigni dhangala'uun nama bilisoomsa ta'e warra Tigraayitu bilisooma ture. Kanaaf lolli nurraa dhaabbatee uummata keenya nageenyi waaraan bu'uu qaba. Qaala'insi jireenya uummata keenyatti duwida galee jireenyi duwida itti galee ifaan la'e kun hatantamaan furmaata argachuu qaba. Rabbiin hunduma keenya laphee cabaa nu kenne nama uummata keenya bu'uu qabu. Nama miidhama namaatitti hin gammanne Rabbi nu haa godhu. Hedduu namaatiif jira kan namatti gammadu. Ganama kana Jawaar waa maxxansee ture barreeffamoo maal jedhan achi irra dhaqanii waan Oromoon ta'e
bineensi bosonaa hin taane jedhetti dargaggeessi wayii barreessee ture. Achi jala dhaqanii maal jedhanii waan shaneen taate bineensi bosonaa hin taane jedhanii. Nama bar du'a namaa kanatti itti gammadu keessattuu warri paartii kana jedhan jechuudha. Du'a namaatitti akkamitti gammada? Ani akka nama dhuunfaa tokkooti paartii bilchiginaa keessaa kan qaamni hidhate wayii poolisii wayii yoo du'e yookaan federaalaa haa ta'u naannoo Oromiyaa haa ta'u poolisni wayii hoogganaa wayii keessa yookaan ajajamaallee haa ta'u miseensa haa ta'u tokko yoo du'e natti maaliif ilmi namaa kan du'aan malu hin jiru ajalatu gahee du'a malee gatii hidhamuu qabu balleessa taanaan eeggata seeratti hidhametti badiin isatti murtaa'uu qabu malee ajjeefamuu qabu akkan akkasitti namana abbaa fedhe yoo ta'e kan du'aa jirullee Oromoo kan ajjeesaa Oromoo kan ajjeefamaa jirullee Oromoo kan ajjeesutullee Oromoo. Kanaaf rabbiin nagaa nu buusu biyya keenya waan hanga yoona namatti turtaniif hedduu galatooma baay'een si jaaladha baay'een si kabaja nagaan naa turaa.